bar maatii kabajaarraa dhalanne maatii saba Oromootirraa dhalanne tole immoo yaa dhufu immoo ajandaan tokko haa dhufu miti kat godhaa bakka dhaabanii waan xiqqoorran calqabdanii xanii hamma bakka meeqan geessanitti waan hin taane irraa wal ga'u maaltu fide dhugaa rabbi anamma waan tokko dubbachuu barbaade jennaan 300 nama qabuu danda'u nama qabuu dhaba waan xiqqoo tokkorraa ka'ee waan guddaa irra ga'uu danda'a dubbiin dhiisaa dubbiin akkasinitti dhufetti walirra dubbatinaati dhiisaa dubbii gabaabsaa ajandaa kana itti deebitee dubbattee jennaan seenaa dhugaa rabbi anaaf si walitti bu'a maaliif jennaani waan jiru dhaggeeffadhu amma si kabajuudhaaf nan dhiisaa wallahi laaziman keessan yoo barbaadde siniifan erga ijoolleen na erganiiru yoo ishin narraazim jette amma ani isa bira jiru seenaa ani isa bira jiru sirriitti beeka wallahi asitti ani sirriitti beeka dhaggeeffadhu kuni garuu faayidaa siin qabu waanuma faayidaa qabanne ishiin narraa afaan qabsiisaa kanneen gola amma nu danda'ametti jechuudhaan ishii isin godhame amma taate kanarraa kaasee ishiin tokko gaafa ishiin ati garuu diriirii tokko malee fannisa waaqatti ol kaase. Waa takkitti namoonni as jala ta'anii koomentii kee jala ta'anii seenaa king biiftuu king si arrabsan si jajjabeessan mee ati nama tokko ol fidiiti nama rakkataa tokko ol fidiiti nama rakkataa tokko gargaara jedhe namni 700 as jiru meeqatti akka galu laalla ani nama takkan deeggar warra koomentii kanatti bartakkaatti shirkadheessin beeku nama takkan deeggar garuu ajandaan ati ol fiddee dhuftu seenaa tokko siifilleen gaarii miti obboleessa qabda obboleettii qabda haadha qabda abbaa qabda egalee maatiin kee hin argu miidiyaa kana kanaaf waan akka kanaarraa seenaa dhiifama naa godhuti an beekaa ta'ee narraa dhorkaan jedhe barnarraa dhorkaa nan zim jedha borumaafuu ajandaa akkanaatiin bafisum hin dhufin bakka ajandaa akkanaatiin hin dhufin ani waan dhaala amma kaleessa nan jalaa zim jedheef marrajaa takkan qabu fanu gaashin argatta afaan koo qabadhee oole halkan guutuu amma ganama keessa saashanitti na raggatte dhugaa viidiyoo rekoordii godheen qaba rekoordiinis jira miidiyuu marrayyoo maaziim jechuun kiyya marrajaa takkan qabutti dubbachuuf shiin beeku dhageesse afaan koon qabadhee rabsuu hin danda'u amma garuu marrajaan harka ga'een itti ba'ee dubbadhee jechuudha. Degalee namni alintoon nama tuqinna koraa waan ta'eef dubbata namoo koraa wallahi haadha manaaf abbaa manaa adda baasaa jirti viidiyoon ishee na bira jira namni akkam jirta adamiitirra jiru haadha manaaf abbaa manaa kun immoo waan haaraa miidiyaa irratti adda baasaa ture guys asuma jechuun namni 700 kun jechuun mana kana fooloo na godhadha ani garasiin isin jalaa badee jira kana booda kaanan argatuu dandeessanii ishee amma haadha manaaf abbaa manaa gargar baasaa jiran jettee ishiin bakka kun olaal hojii ishee hojjetachaa jirti nagaan siniif haa ta'u hundaafuyyuu seenaa dhaggeeffatu ammas wanti nirra deebi'ee ishii hayaas miti qabaddu ka haasaa jiru barree haa xumuranii abbo ani muyitirra jira muyitirra jirattee haasofti barbaadatti nama of hin qabu bar dhugaa waan ishiin haasaa turte dhageessee diishii kan dhugaa rabbi muyiti qabii faasanii sagala baraanii jechuudha bakka miidiyaan ulbaatee lammata ajandaa kana dubbattee jennaan anaaf si wallama. Nama tokko na dhaggeeffadhu laal kan gasti keetirra jiru dhiira 3 jirame waan tokko gaafa ilmi dhiiraa sinitti dubbate fudhadha shamarran keenya jechuudha ila takkaan keessan osoo walitti guuranii shimalli jiraate jechuudha istaadiyeemii keessa sinna naannessanii akkasin miidiyaa kanarratti hin mul'anne gochuudha dhugaa rabbi dhiiruma dhabdanii
Yeruma dhabame dhuguman sini jedha dhugaa rabbi. Kan barbaree nutti tulani akkanan taanu wayzawan. Sorry, dhugaadha walla. Bakka walii gallaat jettirtanan isa jettee gara isin moka isan nam Keessa fuulduratti laa ana yaa filatoome galatoome dhugaa rabbi maa jettee gaafum tokko torban tokko iyyuu si haragatanii ragatanii jettee amma irraa tafamutti. Seenaan dhiistuyyuu enee viidiyoon postaallo. Gumaata. Akka saree gana nama kortu lafaa kaate qoraan azaabaa jechuudha deemi nyaata nyaata jedhee. Dubbaddu qo'a shabbi sanaa dubbatu caaltuu dhiis kaadaraa waaqaati. Maalaki warra adda guddisa baddeen jala baratee irratti naannoo sangi maataa caaltu. Abbaan injiitii gaa'ela qabdu dabara. Kalaan buutee hin jirru. Miidiyaa kanarra namni hin jiru lafa malee. Sena otoko dubbaddu hojiittan deemaa jiraas. Ati daggaatti qoon qabanna yoo dhiifamanaa gootan hundi keessan jechuudha. Dubbaddu abdiisa hayaati muutii qabiifi seenaa. Hayyee duraan dursee hundi keessanoo akkam jirtanii warri wal beeknes warri wal hin beeknes hunduu Oromoodha. Akkam jirtu baga jiraattan. Nagaan dhuftee jirra abdiisa dubbaddu. Seenaa. Oo jedhi maali? maal jedha? Maaltu jira maaltu ta'aa jira? Wallahi waa takka bitaa isinii himadhee bu'uu kana sumaati. Qome hayya haati otoko. Seenaa hayaati buusii muiti haa qaban. Hayaati dubbachaa jiru bar maalinni siraatan eegdanii maaka daa'imaa fudhattu dhugaa rabbi dubbachaa jira bar abdii isaanii. Okay, lubbuu. Yalla. Jechuun laaka baay'een tura nuu baay'ee social media kanarratti hin dubbadu yaada komentii nama ta'e dubbadha malee amma moo xiqqoo haalli isaa xiqqoo na dabbarraa waan na giddisee fana xiqqoo dubbachuu barbaade waan ta'eef asirratti xiqqoo jechuun ijoolleen kun ijoollee keenya isaan lamaan gidduutti immoo yeroo waan akka ijoolluma akkuma ijoollee keenyatitti waan akkanaa ta'uusaa social media kanarratti waggaa afurii oola fayyadamenna wanta akkanaa waggaa ta'u immoo xiqqoo ishee na dabbare. Waan nurraan eegamne tokko kana gochuun keenya nurraa sirriidha. Yoo rakkoon jiraate yoo si gidduutti rakkoon si biratti jiraate rakkoo kee yoo nutti himatte. Maa kana gootenne ishiitti dubbachuu hin dandeenya. Ishiitti dubbannee si dhaabsisuu hin dandeenya jechuudha. Kun waan ulfaataa miti jechoota viidiyoon kee mul'ate sun mul'ate. Kun maali waan guddaa miti maaliif maaf ta'uu danda'e seenaa kun. Situ ta'e siifan. Kaleessa galgala sitti ni malaa dhaggeeffadhu. Kaleessa galgala maammina waa'ee biiftuu haasa'u turre ishiin immoo bakka ishiin dhufte hin beeku na raggatu turte. Oomeegaan ofirraa ishii baase. Nama biraatiin natti argisiiste. Oomeegaan ofirraa ishii baase. Amma sin dhufte ofirraa hin baase. Amma sin dhufte ofirraa hin baase. Bilbila biraatiin natti seenee ilaalee na raggataa turte jechuudha. Maanni waan dhimma ishiin narraa qabdu hin beekan. Na raggataa turte sanii waa'ee geemaa haasofte nuti qaanfannee viidiyoo geema irratti kassarte akkasitti siifan fide maali? Taate na raggataa turte zimaan jedhee jedhaa manatti gale amma nan gale manatti har'a manatti galeennaan kuni kaleessa amma ganamaatitti na raggataa turte ganama keessa sa'a 5tti xumureen rafee jennaan ganama kalannoo amma kaatee ammallee ofiishti mana banattee na raggatu turte nagaan qabdu kaatitti nagaan irraan qabdu maal irraa qabdu ambar jedhaasim jechuun kun wallaalee raggatu wallaalee timti wallee Simbeekan seenaan lakke ogaa lama ta'u ogaa sadii asirratti simbeeka inoona wal beennaa intala biyya kootii shaan tokko waliin nonnee guddaa. Janne waan ta'eef sin beeka. Ogaa kana ta'u immoo xiqqoo na dabbara waan ta'eef. Natti baatee na gaafachuu. Ani waan tokko bichaa si gaafadha. Ati dhiisuu hin dandeecha ani yoonuma takka daqiiqaa tokko keessa daqiiqaa 5 keessatti akka waa'ee kanaa dhiistu nan godha isheen. Innis taase ofii keeti. Amma yuutuu barqaatan nan dhiisaati kootu dhiifama na gaafachuu. Ati dubbii kana dhiiste yoo ishiin dhiistu taate waliin duulla. Dhugaa sitti maal? Lubseenaa dhiifamni iyyuu yaa hafumee dhiisee na bara. Dhiifamni iyyuu haa hafu dhiisee seenu. Nafa amma booda qaalii takka natti haa dubbattu innaan dhugaa rabbii. Naatu sirraa dhowwara. Naatu sirraa ana kophaa koo.
Kophaa koo ta'ee sirraa dhawwara inni isaadha. yaa Ano bishaan inni isaadha. nanni sana baqqaamti. Thank you. Anan malaala haadha siiqqee dhugaa dubbachuuf taananii ajandaa kana hin arginillee dhugaa dubbachuuf taananii micayyoo birallee naan yaani siifan birallee akka tasaa wabii bira seene tananii waan caafii dhaga'ee dhugaa dubbachuuf taananii kanaafi seenaa dubbii kana dhaabii kara jiru seenas immoo siifanin dubbisna dhaabbadhu waan jiru abdii isaanii siin jira waan ta'eefi rakkoo gadduu keessan lamaan jiru furamuu haa yaallamu tasgabbaa'ii. Firaamilis barroo jedhani jemmee walirraa fagaatanii waa'ee walii haasa'uu dhiisuun iyyuu wayima waan tokko araaramuun isaanii iyyuu yaaf rakkoo qabu bakka maqaadhuma waliiyyuu gadi kaasanii naasee wali arrabsite jettu rikoordii harkaa qabaatte ani siniifan qaxxaama wallaahi siniifan bakka abdiin amma dhaqeetti dubbadhaas ati ammaa kanarraa qabee mana guruppii uummanne waliin dhaggeeffan waan jirus waliin laalla rakkoo qabu. ayyee siniifan qaxxaama rikoordii No, addisu wallollaan illee asirratti araarsinaan illee asirra wanni meseenjera keessatti fiidanii hin jiru nu ajandaa barbaadu. Ijoolleen koo obbolaa kooti. Ana sangama isaanii. Walaa dirtu obbolaa dhiistemaa garaa tokko gadi dhalate. Hayaatiin maayetti qoy maa badhabbatu. Jechuudhaan ijoollee obboleeyyan kootiiti. Bakka minaa gabaa. Obboleessa kee dhiisee adaanaa Seenaa wiiti yookaan wiiti godhi seenaan tana kana nurraa. Rafaafi. Jechuudha obbolaan kooti deemati. Ani obbolaan kooti isaa bishaan tokko. Seenaa kaleessa sababa kanatti kanatti obbolee. Godanya kee faana wal dhabde nama jeeqaa jiru buuse yookaan wiiti godhi kanas. wanni jeeqa